Racaalatti mootuyyuu mallattoolee akkana kanneen qabanii namoonni raammoo garaa keessaa qaban yeroo baay'ee dafanii beelaan namoota gargariin agartanoota osoo karaa deeman fa'a kan beelaantu jira osoo rafan fa'a rifu keessaa beelaanii kan kaanitiin waa nyaatan akkasuma mootuyyuu halkan yoo rafan ilkaan qaran namoota ilkaan qaru namoonni kenna fa'a naannootti falfala jedhaniin maaliif ilkaan namoota ilkaan qaru jechuudha garuu kun warroota raammoo garaa keessatti dhaqabu hin gororanii namoota gororuutu jira jechuudha nama raammoo qabu kun immoo hin ifa namoota baay'ee malattoon inni kun immoo tuyyuu namoota kiiloon isaa hin qannasanii akkasuma hin uqqataa osoo nyaatu fuulli isaa keessa kun hin kennan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuun akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota Saantii Oroshoo kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtan nageenyi koo isin dhaqqabu jecha guyyaadhaa viidiyoo qabatu akka qabadhee isin dhufeetiin jira. Filis viidiyoo kana immoo waliitiif daddabarsa maaliif isinis dhibee kana qabaachuu baattanii rakkina kana qabaachuu baattanii hiriyoonni keessan hedduutu jira kan dawaa isaa kana dhabanii kan dhibee kana immoo tuyyuu rakkataa jiran hedduu waan ta'eef walii sheer gochuudha walii dabarsan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasuma immoo warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaa dhuftan like subscribe share akkuma baratame comment yaada keessanii fi gaafii qabdan itti fufuu dandeessu. Video guyyaadhaa keessatti namoota hedduu gaafii na gabataa ture waa'ee raammoo irraa. Raammoo dawaa raammoo nuuf fidii dawaa raammoo nuuf fidii beekte namoota hedduutu comment na barataa ture gama TikTokii fi gama YouTube illee inshallah bismillah illee gadandame tokkoon dawoota muraasa waan mana keessatti teettanii fayyadamtaniif mallattooleen raammoo akkamiidha akkamittiin mana keenyatti ofirraa balleessuu dandeenya akka hakimiin deemsisoo isa kamiidha waan duratti waan tokko qabadhee isin dhufeeti jiraachuudha. Inni jalqaba irratti namoonni raamoon bakka hedduutti qoodamaa maagaa fardaa yookiin immoo tuyyuu raammoo minnii kan jedhamu inni illee hin jira jechuudha. Mallattooleen raammoo namoota raammoo qabanii mallattoolee akkamii argisiisan namoonni dhibee raammoo yookiin immoo raammoo garaa keessaa qabanii mallattoo akkamii argisiisan kan jedhuu fi duraan dursee raammoon soorata waan namarra qoodamuu fi fuula kan kee kana si daalacheessa otoo nyaatu osoo dhugdu jechuudha. Si qadhisa maaliif soorata keessarraa qoodama waan ta'eef kiiloo kan kee irratti immoo ulfaatinni namallee hin qannasa akkasuma nama beelessa sa'aatiidhaan namoota hedduu hin laalta yoo ta'e osoo karaa deemu akka karaa beelee tin jedhu jira osoo rafu hirriba keessaa beelee kee hirribaa ka'utu jira nama beelessa soorata nyaatu waan sarraa qoodamuuf hedduu beelessa yookiin immoo nama shuumessaa yookiin beeshoomuu jedhamu maal jedhana fakkaate kan biyyaatti beela jedhama hedduu nama beelessaa jechuudha. Ittaansee mootuyyuu nama gororsiisa gorora baay'ata namni raammoo garaa keessaa qabu dhukkuba raammoo kanaa qabu gorora baay'ata. Inni birallee ijji adiin keessaa kuni hin ifa namni raammoo garaa keessaa qabu jechuudha. Namoonni mallattoo kana qabdanii fi dawaa kana isinii muuf deema beekaa. Namoonni raammoo garaa keessaa qabu ijji isaa keessaa kun adiin kun hin ifa inni sadaffaa irratti jechuudha. Ittaansee akkuma isin jedhu ulfaatinni isaan qannasaa dafee nama beelessaa. Inni afraffaan mootuyyuu yeroo rafu ilkaan qara. Namoonni tokko mallaaltanoo ta'e halkan osoo rafu namoota ilkaan qaru argita. Namoonni kennamaa jedhanii falfala jedhanii fa'aa jechuun falfala doomimaa nama akkasuma tokkodha jira kan itti fayyadamaniitiin namaan jedhanii yeroo baay'ee hin argitanoo ta'e naannoo mana keessatti baadiyyaatti akkasuma waan jedhamutu jira jechuudha. Inni kun garuu nama raammoo garaa keessaa qabutu mallattoolee raammoo keessaa inni kun jechuudha. Akkuma isin jedhu ulfaatina qannasu qadhatu fuula namaa kun daddaalachatu waa iddoo of keessatti kan qabatu jechuudha. Mallattoo kana malee irratti illeedha karaa handhuuraa kana irratti akkasuma garaa keessatti nama dhukkubu yeroo hedduu deddeebi'ee nama dhukkubu kan nama dhukkubutu jira jechuudha. Raammoonni maagaa yookiin immoo minnii fi kun immoo kan jaartii akka namoonni dhibee isaa raammoo kanneen mallattoo kanneen ofirratti argitanii dawaalee maqaa isin dha'u kana fayyadamtu sun ta'uu baannaan immoo gara mana yaalaa deemtan jechuudha. Tokkoffaa irratti qunni namni hin beekne jira dheeyyaadha. Biyya keenyatti inumaayyuu baala isaa kana kun suuraa irratti argitanii jettan kana baala isaa gubbarraa kanneen kan gurguddaa kan dhedheeratu kan ciranii fa'aa irra salaatu manaan fa'aa qabatu. Hidda isaa ka jalaa kana immoo namoota muraasa biyyatu kan dawaa isaa beeku namoota muraasa naannootti sanuyyuu hunda osoo hin taane hidda isaa kana mana keessa arfatu uffata daa'imaniif adda arsu yeroo baay'ee kan argu akka ofii kiyya irratti hawwatii kiyya irratti jechuudha. Mana nama hundaatti sun argamu. Naannoo gariitti akka naannoo sanitti hin biqillee ciranii naannoo sanii balleessaniyyuu. Wanti biyya tokkotti baalaa biyya tokkotti gaala Oromoo waa malee hin jenne dhaggeeffadha. Biyyoota akka alaatii fi naannoo Hindii kanatti garuu gatii guddaadhaan gatii qaalii ta'een
daakamaan isaatii fi hiddi isaa kuni akkuma suuraa irratti argitan kan gatii qaalii fi gatii guddiidhaan gurgurama. Maaliif bu'aa isaatii fi faayidaa isaa waan beekanami irraa fayyadamanii waan bu'aa isaa arganiif jechuudha. Dawaalee tokko lamaanii dawaa dhukkuboota 28 dawaadha. Qodhiin amma nuti akka qallaalitti ilaallu kuni dawaalee tokko lamaan dawaalee 28 dawaadha jechuudha. Dhukkuba 28 dawaadha qodhiin kun. Dai warroonni dhukkuba raammoo qabnu akkamiin itti fayyadamna? Maal fa'aa fayyadamna jechuun keessanii nafu qodhii kanaan bishee danfistaniitiin garaa qullatti ganama dhugdan jechuudha. Inni kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan immoo tuyyuu foon kana xiqqoosii xabbasinu kun bidara keettanii oo'istanii jirbiin jira jirbiidhaan martanii alashitanii qancifaanii sirtii lallaayixaniitiin alashitanii giseen akka hin ceqqeetu san jechuudha. Eega jirbiin marame booda liqimsitan. Inni raammoon garaa keessa jiru kuni itti marame yeroo isin mana sagaraa deemtanii sakka sagaraatti wajjin ba'a jechuudha. Raammoon mixiin didiqishooleen kun raammoon kun jechuudha wajjin gadi bu'aa arguu dandeettanii ilaaluus dandeettanii. Inni kun immoo tuyyuu akkuma suuraa irratti argatan jirtan kana dawaa kana shii jedhama. Muka kanaa fi dawaa kanaa fi qullubbii fiddanii walitti daayitan. Erga walitti daayitanii booda bishaan ho'aa qopheeffatanii bishaan ho'aa keessatti erga buustanii booda hin dhugdan jechuudha ganama garaa qullatti. Halkan immoo nyaata keessan kuftanii bultan yookiin erga foon san fayyadamtanii yoo carraa foon san argachuu qabaatanii foon sun fakkeenyaaf foolii qaba. Erga isin ho'istanii booda foolii waan qabuuf yoo isin hancufaadhaan akkasitti laaffistanii dabarsanii hin jettanii inni kun tokkoffaa jirbii qaba waan ta'eef gaafa isin gadi dabarsa foolii waan qabuuf itti wal geetti. Gaafa isin mana sagaraa geettan immoo wajjumaan gadi waa jechuudha isin irraa gadi. Kanaafiyyuu gaafa waan kana gootan ganaaf isa kanatti dhuydanii jechuudha. Isa soo dhugo isaas yoo argattanii foon kana fayyadamuu baattanii ganama kana fayyadama. Inni biraan mootuyyuu inni macarrashaa dawaan inni macarrashaa muka kana girfaa jedhama yookiin mootuyyuu qarafaa maal jedhama biyya keenya keessatti muka kana afaan arabiitiin garuu girfa jedhama. Muka kana jettanii naanaa yoo argattan naanaa akkasuma mootu damma isa kan akka shaayitti danfistanii naanaa wajjin erga akka shaayitti danfistanii wata dammatti dabalattanii ganama garaa qullatti dhugdan jechuudha. Jaroota kanneen yoo fayyadamtanii karaa salphaadhaan raammoo yeroo hedduu isin cinquu yeroo hedduu isin dhukkubsu isin beelessu gororaa fi akkasuma jeekisan mallattoodhaan isin jedhe kana hunda kan qabdanii yeroo muraasa keessatti fayyaa gaarii fayyaa guutuu argachuu dandeessu jechuudha. Irraa fayyadamaati irraa fayyaa argadhaan isin jedha rabbi fayyaa guutuu isin haa kennu. Warroonni raammoo ittanii gaafilee akkana kana gaggaafachaa turtanii fi hamma ta'e tokko deebii isin ta'a jedheetii yaada. Garuu immoo dawaa itti fayyadama gaafachuu qofa osoo hin taane hadha fayyadamnee bor dhiisuu bor akkas osoo hin taane fayyadamtanii fayyuu erga barbaaddanii booda itti amantanii booda fayyadamaati irraa fayyaati argadhaan isin jedha. Kanaan ta'uu baannaan immoo tuyyuu mana yaalaloo deemtanii dawaan isinii kennamu hin jira. Ajjeeseetiin akkanumatti kanuma sagaraa wajjin kabaasuun jira waan ta'eef achi deemuu dandeessuun isin jedha. Ulfaadha galatooma. Warroonni mootu viidiyoo kana argitanii sheer waliif godhaatii namoonni kanaan rakkatan hedduu jiraatu danda'u. Irraa haa fayyadamanii irraa haa fayyaa argatanii. Warroonni chaanala kana haaraa taatan immoo akkuma baratametti baga nagaa dhuftanii subscribe gochuudhaan wantoonni yeroo irraa angallakkisu akka isin bira ga'uu fi sababa isin ta'uu oolirra galchaan isin jedha. Galatooma ulfaadha. Yaada keessan koomentii irratti gaaffii keessan itti fufaan isin jedha. Turtii gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.